yaa uummata Oromoodha. Kan biyya hundaa, biyya alaas, biyya keessas akkasumas biyyoota adda addaa keessa jiraatanii kabajaanii fi ulfinni isiniif haa ga'u jedhaati. Ani akkuma beekamu viidiyoo wayii poostii godhee ture. Viidiyoon an poostii godhe kuni namoonni baay'een kan natti barreessanillee natti dubbatanillee namoota naannoo Wallaggaa taargeetti godhaa. Viidiyoon kan kee mee please viidiyoo san irra deebiitii nu dabarsii, namoota rakkina qaban san ifatti baasii, akka namoota hundayyuu generalize gochuu hin dandeenyetti jedhanii namootni adda addaa telefoonas na bilbilanii, messengerii irratti illee na bilbilaa, akkasumas inboxiis natti qoraa jiran biyyaa jiru. Wanni amma baay'ee natti dhagahame tokko sagalee barreeffama wayii kan biyya Awurooppaa irraa natti dhufe isinii dubbisuun barbaada. Ani dhalataa naannoo Wallaggaati. Dhaaba Oromoo namoota adda addaa walitti qabee yeroo hundaa waa'ee siyaasaan haasofsiisa ture. Erga viidiyoo kana dhageeffatanii jalqabanii namootni baay'een telefoonuu na jalaa kaasuu didaaranii maaloo mee viidiyoo kan kee kan irra deebiitii akka uummataaf ifa ta'utti dubbadhu, namootni nama wajjin iyyuu waa'ee siyaasaa haasa'uu dhiisaa jiru, telefoona iyyuu na jalaa kaasuu didaa jiru naan jedhee jira. Kan na kaase amma kan akka dubbadhu na godhe sababa kanaa jechuudha. Kanaaf ani Oromoon East West North South jedhee hin beeku jechuus hin barbaadu. Kaayoo kiyyaas miti, hawwii kiyyaas miti. Western gisee jedhu ani specific godhee waa'ee Westii dubbadhaa jira jechuudha. Namoota Westii kana keessa, Westii jechuun baay'ee biyya akka Ameerikaa, Awurooppaa kanneen. Ammoo namootni wanta ani hin beekne baay'ee na barsiisanii jechuudha. Viidiyoo kana irratti natti barreessuudhaan. Amma wanna tokko yeroo barataa ture tokko barumsarra ture, barataa wayii akkana na bira taa'ee barataan kun barataa adii wayiiti. Yeroo hundaan dubbannaa gurbaa kana wajjin yeroo haasofnu ani waa'ee girl friendii taasaa, inni waa'ee boy friendii natti taasaa. Ati girl friendii qabdaa jedhee na gaafatee jennaani aayin qabuu amma barumsa kiyyarra jira, barumsa xumuradhanii nun barbaadadhaa jedhe. Ani immoo ni qabaa naan jedhe. Inna he is very handsome, he is very attractive, handsome, he is only 17 naan jedhaa natti taasaa. Wait a minute, namichi kun nama adiidha, Ingiliffi ta'us ka isaaniiti. I think you are making mistake then. Why jennani? Ati he jedhanatti haasa'aartaa, he isaan disem jedhanatti haasa'aartaa. Ana mo biyya keenyatti ka baradhe he jechoon dhiiraa fi malee dubaraa fi hin jedhamu jennaani. Ay boyfriendiin koo dhiiraa naan jedhan dubbate. Well, eshi jedhani walii galuu dhabnee jechoo asirratti. Achi ani immoo gaafii gaafadhe. Maal jedhee gaafadhe? Yeroo raftanii sireetti eeyutu gubbaa aanaa jedhee gaafannaani. Yeroo hundaa akkanumatti wal lolaa jiraannaa jedhe. Innis anatu gubbaa aana jedha. Anis immoo ani gubbaa aanuu qaba jedha. Yeroo waliin rafan jechuudha. Akkanumatti wal lolaa jiraannaa naan jedhe. An siyaasa Oromoo keessas hin turre, siyaasa kamiin illee hin deeggaru. Ammoo viidiyoo kanarraa wanni baradhe baay'een tokko yoo jiraate ummanni Oromoo walitti dhufiinsarraallee fagoo akka jiru. Yoo jechi xiqqoon sensitiivii akkanaa kun ka
kaafii shaappii adda addaatitti, kaaffee adda addaatitti, reestooraantii adda addaatitti diskeshinii ka'uumu freedom of expression yookaan immoo akkaataa itti freedomii fi namoonni itti ibsatanii hin jiru jechuudha. Viidiyoo kana ammoo maaltu si dubbisiise yoo naan jettani wanta afur akkuma beektan tokkoffaani obboleen Coolataa itti gaafatamaa Oromoo ture erguma dhaladheerraa isaan beekan Oromoo jechuun obboleen Coolataatiin beeka. Yeroo kaan immoo ABO dhiisee baay'ee jedhama. Achi immoo deebee maqaa ABOtiin himatamee biyya Itoophiyaatti deebaa yeroo OMN irratti ammoo gaafii gaafatama. Bara san eessumni kiyya na jala ajjeefamee jira jechuudha. Eessumni kiyya biyyatti. Bara san inni nagaan Itoophiyaa deemee gara Noorweetti deeme. Yeroo kana gizee gaafatamee jedhu OMN deemii Mallas Zeenaawii gaafadhu barbaadiitoo jedheen. Gaazexeessaa isa gaafateen jechuudha. Namni tokko bahee isa balaaleffateen jiru. Jechi kun sirrii miti jedhanii baanii hin balaaleffanne. Achi deemee maqaa biraa oomee dhufee anamma ODF ka jedhu uumadhee jira. Maqaan kun maqaa siyaasaatii jedhee Yuunivarsiitii Ambootti barataa 78 gizee wayyaaniin guyyaa xiqqoo xiyyiitiin ajjeeftuu sochiin Oromoo baay'atu jabaatuu jalqabnaani xalayaa mootummaa Itoophiyaatti barreessee Tigireetti barreessee an nagaan galuu barbaada karaa nagaatiin qabsoo karaa nagaan barbaada jedhee barreesse. Xalayaa san jalaa fudhatanii deebisanii fi deebisuu baatanii hin beekamu. Ka'ee boorsaa ofii fudhatee biyya deeme. Ari'atamee deebi'ee Oromoo tuffachiisee namni tokko naannaa Wallaggaatii bahee isa balaaleffatu hin jiru. Tokkoon balaaleffannee jechuudha. Itti aanee namni guddaan kun namni barateeru kun namni umuriin illee jiru kun Oromoo walitti qabee bakka tokkotti kan isaa dhaga'uu dhabe ari'ee kan isaa dhaga'e walitti qabee Oromoo tokko godhee yeroo wayyaaneen duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti afuufaattu kana yeroo uummata tokko gochuu danda'u Oromoon utuu walitti galee tokko hin taane deemee Amaara Gimboot Sabaatti gale. Namni tokko baay'ee isa balaaleffateen turre. Kan himatu dhalataa naannoo Wallaggaati. Itti aaneeti Gammachiis Buubaa yeroo Gammachiis cherchii isatu dubbataa jedhamu tikeetii kutadhee deema isteetanii dhaqee inni dubbatutti tikeeta kutadhee deema sagalee inni dubbatu dhaga'uuf jechuudha. Akka waaqaa gaditti akka biraatti salaal sagalee afaan isaatii ba'u dhaga'uuf jechuudha akka kiristaan tokkotti. Guyyaadhuma Wallagga keessatti daa'ima xiqqoo takka sammuu rukutanii ajjeesanii barsiisaa tokko immoo kan indoom obboleessi isaatiyyuu OPDO Ammaakaarii Muktaar Kadir jiru tokko obboleessa isaa san yeroo biyya Wallagga keessatti naannoo Wallagga keessatti ajjeesanii dhaqee Geetaachoo Raddaa fa'aa wajjin taa'ee wanta nyaataa nyaatee waliin footoo ka'ee gizee inni deebi'ee Ameerikaa deebi'u namni tokko baay'ee isa balaaleffateen turre. Itti aanee ka biraa Tolosaa deemee Itoophiyaa deeme. Torbaanuma naannoo Wallaggaatitti kan naannoo biraame haafu sun achumatti haafu naannoo Wallaggaatitti torbaanuma san dura mootummaan wayyaanee daa'ima haadha jalaa ajjeesee haadhaan reeffa daa'ima kan keetii irra taa'e jedheetumaa ka ture san Matsaaf Quddusii qabatee asii achi Itoophiyaa dhaqee Oromoo wanni jedhamu tokkoyyuu hin jiru Matsaaf Quddusii keessa barraa'eetii jedhe. Namni tokko baay'ee balaaleffateen jiru jechuudha. Kan biraa immoo paasterii tokko beekan nama cherchiitti gaafatamaa tokko as Minneapolis nama guddaa wayiiti Gammachuu Buubaatiin sirriitti ol beeka. Yeroo hundaan bira deemaa rakkina Oromoo kanatti gabaasa. Wait a minute naan jedhe guyyaa wayii come on here naan jedhe. Is Gammachuu Buubaa an Oromoo right naan jedhe. Yes jedheen. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa demokraasiiti jedhee natti nimne inni biyya deemee dhufee jiru naan jedhe.
ummanni isa falmaa jiru jedhee gaafadhee jennaan kunniin ummata terroristiidha naan jedhee jedhe. Namichi kun namaatii cherchii tasuma jiru kun Ameerikaa jira. Kuni by the way anumatti himame waan ta'eef ummanni kana balaaleffachuus hin beekan waan ta'eef tan. Mee nama tokko naannawa Harargeetii, naannawa Shawaatii, naannawa Arsiitii, naannawa Jimmaatii, nama Horroo Guduruu, Wallaggaa, Gujii area mee nama tokko yeroo Oromoon du'aa jiru biyya dhaqee mootummaa kana wajjin nyaatee dhugeeru tokko isaa hima. Therefore, by the way namoonni kunneen kan biraa ammoo kan irraanfatamuu hin qabne jechuudha, itti dabalamuu qaba. Qabsoo karaa nagayaatiin obbo Baqqalaa Garbaa ummata waliin jalqabee utuu geggeessaa jiru irraa hidhame haguma inni hidhamellee daa'imman isaa, dubarri isaa, haati manaa isaa du'anii ummata Oromoo wajjin qabsoo kana karaa nagayaatiin itti fufanii geggeessaa jiran. Daawit Ibsaa Eertiraa taa'ee kawaayima Oromootu hin beekne qabsoo kana ABO'tu geggeessaa jira, ABO biyya keessa erginee jira jedhee yeroo dubbatu tooftaa ummata Oromoo wayyaanee wajjin fixuu barbaade. Namni tokko ba'ee balaaleffateen turre jechuudha. As a matter of fact, namni kunniin hunduu an dhalataa Wallaggaati jedhanii naannoo Wallaggaa himataa jiru. Namni tokko naannoo Wallaggaati ba'ee isaan balaaleffataan jiru. Namni kunniin nama Wallaggaa hunda bakka bu'an jechuu miti. Yoo jarri kunniin akkana kata'aa jiru ta'e, yoo namni tokko ba'ee isaan balaaleffataan jirre ta'e, kanaaf namni 5,000 olii viidiyoo kiyya ilaalanii baay'inni isaanii jaalataa kan jiraniif garuu namoota kanniin maqaa isaanii addanuu baasii namni kunniin namoota Wallaggaa bakkan bu'u jedhanii namoonni amma manaatti dirasii dhufee waan natti haasa'eef natti barreessaa natti bilbilaa waan natti dubbataniif ati nama baratee nama adda qooduu miti kaayoo kan kee ifa godhi waan naan jedhee namni baay'een natti dubbateef kaayoo kiyya ifa godhuuf dirqamee jechuudha. Kana waan ta'eef kana jaalattellee kana jibbitellee Oromoo maafi. Kana arrabsitellee kana jajattellee Oromoo maafi. Kanatti mufattellee kanatti gammaddellee Oromoo maafi. Atis wanti argattu hin jiru, anis wanti argadhu hin jiru. Ammoo duguuggaa sanyii ka uummata keenyarra raawwataaru kan namoonni akka garaa qulqulluun bitaa mirgaa dammaqee garaa tokkoon hojjetu rakkinna of keessa jiru kanneen qulqulleessanii baasuun dirqama ta'a jechuudha. Namoota wajjii hojjedhullee ta'e Oromoonni aktivistii hundinuu baay'een isaanii namoota na beekanii ankaraa haadhaatiin illee yoo ta'e haati tiyyaa nama Gimbiiti. Abbaan kiyya nama naannawa biraati jechuudha. Kanaaf jibbiinsan qabu. An ummata irraa jibbiinsan qabu, naannoo irraa jibbiinsan qabu. Dhugaan tiyya tana dhugaa tiyya yoo hubattan ammas yoo ta'e duranas yoo ta'e ka akka kiyya quuqamte ka akka kiyya cinqamte ka wanti na dhagame kun sitti dhagamee jiru ka dhugamaan Oromoon tokko ta'uu qabdi afaaniin odoon taane dhugaan tokko ta'uu qabdi dalagaan dhugamaan itti fufuu qaba qabsoon Oromoo galmaan ga'uu qaba. Anis akkuma kan kee Oromoof dheebbodhee jira kan jettu yoo jiraat waliif daddabarsi dhugaa kee waliin ga'i waanuma jettu irratti waan sabatu dubbachuu irraa dhaaba. Ammas yoo ta'e irra deebi'ee kan dubbachuu barbaadu namootni anama maqaa dha'e kunniin namoota Wallaggaa hunda bakka bu'anii miti. Ammoo aariin ummata hundaa maalidha? Namootni kunniin maaf namoota kanneen bayanii balaaleffachuu didanii isa jedhu waan ta'eef waan gootan hundaa of eeggataa godhaa. Kanaaf ani yoo ta'e adhallee borullee dhugaa dubbachuu keessaa wanni sodaadhu hin jiru. An adhas borus duranas sanuma bilisummaan kan hundaati. Jabaadhaa otoo hin boorofne hin qaraan utuu hin boorofne hin qaraari. Saayida Farris Ayixaaraam jedhamaarri. Dhugaa dubbadhaa Oromoof hojjedhaa. Injifannoon kan uummata hundaati. Nagaatti.